Akami masuk koran tuh, masuk koran. Akamu? Nah, kabar marfu na orang itu gua nanti yang mana? Tuh mulai, mau ini? Kau jaga kan nama dan nama dan. Ini tentara. Tadi aku bangkap tanam tu apa dia mana mesin apa katu. Jadi sini aku atakan balesi. Semua tim jirani gua tu pikir. Mana internet tu bos? Jiran bija fitde. Internet jana gente haja bija fitde. Fitde. Ega fitde. Isi tu bangkap tu kati but. Iya. Dalam tu lakukan apa tu deh? Haja ga obbo iya. Ega te warar dah boleh ti. Iya. Iya. Internet ni nak buat deh. Ada fitde. Angka isi jadi tu, khai semua nak sudah bikin kelas. Wah, malah tim. Mari bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordislofi lagi abjad kanya asyama harka punya kunci tenaga khasani. Fajara kandina menta kristana menta muslima menta wakafata lakin untuk khasanu orang mutiya hidu galatu mada hidu sinjal dah. Warren duain aku tanya galatu dan isininja amma warren nama abartani aku mesti ala kubban tu berarti jata jatan dua kurtanya cerita jarah hanya malevi dubartiin takka jechuudha yoo jaarsa isiidhaa yoo jibbite iftee biraatee muudha malee gocha hin taane namarratti bareedee namarraa deemtu jirtu jechuudha. Alhamdulillah nu har'aan tana mana akkam argatin asii marfee waraantuudha kutee anaa akkasitti mana akkamaa jiru jechuudha. Obboleessi isaa na duuba mana dhufee deemanii dabalanii anaa himanii anaa jiru gisee dhufuun nuu mucaan viidiyoo irraa waraabee jira. Akkasitti miyyoo teekheena fakkaatti waan inni jee gaa isaan warraa birraachuudha gattaatiin takka takkaan isaan gaafadha. Dirqama maalii ta'a jara keenya miyyoon tun miidhamuu hin qabdu. Miyyoo tana haga maturaatiillee miidhuu jiranii viidiyoon keessatti gartanii jirtanii edillee miyyoon tun ni reebde. Miyyoon tun ilmoo namaati bira. Ishiin tun miidhamuu ni qabdi. Gisee obboleessi mee maal maatu isa naqeewu. Mana kiyya maal maatu isa fideewu. Barbaadaa kiyya qabamoo gisee ammas dhufee akkana ijoolleen fuudhaa jiru mee maal fakkaatti mee miidhaan isumaa dhagwaaleewu. Haa jechuudha beenaa gocha kanaa kan irratti dalagii jeen obboleessa sanii jara keenya dubbiin ammaantana addanaa ba'u jirti. Maaliif anaa dhaamee anaa gubatee ifuufamman tanaa mana hakamaa jiru gisee dhufee ammas asii rabshaa godhee miyyoo reebu maal fakkaatti mee. Wallaahi waan hedduu takka nama ajaa'ibaati. Nama ajaa'ibsiisa takka. Anis qotuma isaatiifin miyyoo tana har'aan tana dagolee jechuudha. Haa guddaa san booda gisee jaartii taate nama ishii bira beekaa san booda anaatu beekaa. Mee isaan irraan baragaamee waan isaan janii waan dhufee gaa obboleessi godhe anis wanni jehuun qaba hamma dhuma qophii jetti nafaan turaadhaan isiniin jira. Nuti gama jara keenya maal isin bira maal isin jedhe obboleessi miyyoodha. Wallaahi obboleessi miyyoodha waan nuun jeen qabu takka nam fifne asitti kunoo dhufeeti mee obboleettiin tiyyoo jeena gaafate kabajaanii na biraa fuute akka ilmoo namatti siqqanne mee obboleettii tiyya eessa keessa jedhee bar asitti mashaqaa rabbii nu kaa'e hatta agartee miyyoo tanallee hanga gartee harkaan dhawwee miyyoo hunda kalaas harkaan hunda kabalaa hunda tara takkatti gal dhiisee jira gochaan taane asitti dalagee deeme obboleessiidhaati hangarummaan tana kalaas ifumarraa sodaadheetiin jira hanummaan tana. Sinii dheete maal gisee aadaa gilli tumu maal eegdoo miyyoo tan dhenga dallee gartee miyyoon tun ni reebti. Dhenga dallee naatti mu. Anillee naa gama duraatti maatiin jira. Waan kana wajjirta ati saaga kiyya wayi mana naa eegi jee shakkee jechuudha maanti gisee deemu. Haga inni reebu maal eegdi? Irraa qabee anumaa irraa qabe. Haabisa maa dabbaltee jedhan yaamina. Sirratti golee bu'aa sirratti golee silkiin ta cufetti. Tarmee ka sirratti dhahee sirratti dhahee. Cufanii. Silkii ija balaalti yoo? Iyyaam silkiin ta'e. Iyyaamtu. Sirratti golee iyyaamtu kan sirratti golee. Haa akkamitti dhiirti ol seentee mana dhalaas bira reebdi yoo? Gurbaa gaa hoggaa saniif sababa isiitu walitti buunee jirraati.
Kanuma qabee akkamitti ati obboleettii dhalaa hojii dhalattee akkamitti itti taate jeeti. Adammaan kan jalqaba mana na eegisin hin deeme nama hin taane nama haabaluu hin beekne maaliif gurraa bantee onnee ta'u. Onnee kun qabdu nama awween mana jira. Hoggaa san abalta addaan hin beekne. Yoo ka'ee mana keessa waan balballeessee oolu. Abalta addaan hin beekne. Egaa mucaan nu as biratti mijoo reefatana. Sidee. Egaa isaan na sahabi malee na dheere na qabalee. Laalime. Biratti nus ilma namaati. Ilmaan fuudha jeetanii na qabalee ilmaan fuutuun hin guddisaa fi hin jeeni. Ilmaan hin guddisaa fi hin jeeni. Duuba maal balleessitee ameen obboleettiin qabu baa miliyoon tun ilmaan hin fuudhu ilmaan hin fuudhini naan guddisaa beektee mure. Maal balleessitee Saba sanarra dhahee gammaan tana fayyada. Obboleettii jagartee fuutanii eessa kuchiiftanii ni ajjeefatu. bara gosa nuti haga shari'aan Siifin marageeffadhu ninis haqa qaba. Kara tokko yoo chilaati. Obboleettii kabajaan na biraa fuuti. Eessa keessa ni ajjeeftammoo yoo ajjeeftan duutii naas baasa. Yommuu gartee jirtu taate jirtu naas baasa jedhe gurbaan gochaan taane si jechuudha. Anumattuu fiigee anumaan lolee jechuudha. Gaafiin taane maal tana obboleettii as kannaadha. Qaama seeratti yoo hasin gaafa dayyaa jedhu gurbaan. Akkamiin lafta gaafa naayee. duuba obboleettiin isaa maraatuun ifi haatee achi haatee obboleessamu godhaa fuute isaan geessanuu harka lukkaasaa qaban sitti hawwatu jirani. Haa isin dubbii fixanii haas ati ishii fiddee dhufte gocha keessa nara deebisaa kuttee jiru. Silaasaan ammaan sana an ajjeesan. Kasi ammas tatiyyaa isaan hanqattee mijuu reebayyoo. Tasanii gammaan tana gurbaan gartee ati mijoollee miidhaa addaa irratti illee geessine. Wanni mijii reebuun maali? Mijii maal isaan geessu? Sana gaa wajjumaan gaafa namaa tana illee dhufa. Waan inni gartee mijoo tana reebees ati ni jirtaa mini gaafatta gaa. Sadii Ammaa gaafata. tana ifiifuun badii keessa jirti. Bajjii keessa maal jedhama namni akka seerattis Sababni inni gartee cimtii keessa gartee dinan akkatti gartee isin jitu cinqamu jiru sababa keessanii malee awwaan biraatiin miti waan bakka namaa jira gosa jira gabadhu sababa namaa jira. Inni raanta jira yookaan manguddoo argee yoo ijoolleen fuudhaa yoo ijoolleen kana hayaa daawwitee haa guyyaa lameen kana maaliif guyyaa lameen kana keessatti maaliif manguddoo argee jechuudha namaan jechuudha. Takka namaa wajji dhufee akkasitti ijoollee sanii fuudhaan jinkisa kophaa isaa akkana jee dhufee waan tana haasee miyyuu reebu maal si fakkaatti? Mee gurbaan ammallee si biratti illee ati barrenne ati yoo dhufe gartee gurbaan isa qaba intala kabajaanii irraa fuudhee akka gartee bultii kun gartee yookaan toltee gartee jaalattee isa magartuu sitti himi. Akkasiin wal dhabbii dura wal dhabdan akkasii walii fayyadanii sitti himi. Gurbaa quban qabu. Isiin isatti natti isin godhu jira. Garuu siyaasaan isaanii yaani isaanii garuu naan galee fakkaatan itti. Isaan kun waa gartee waa innummaan kun waa habbii godhe ammoo gartee akkamitti jalaa bubbulee dhufa hoggaan jee achi yaadee yaadan hoggaan fi achi ilaalus wooma isa bira jirtu na fakkaatti. Hoggoggaas immoo gaa hoggaan ifas kallitu malee qaama seeraatiin hoggaan isin gaafadha jee dubbii tana khalaas gaa irrumoo sodaadheetiin jira gaa ammaan tana. Raamaa sodaata seerri bari jaarsa gubii akka fedhe godhii biraa deemi ilmaan irra facaasaa deemi jedhu eessa jira? Seera kana. Seerri akkana jedhamus hin jiru. Seerri ammas seerri mana namaa dhufanii mana namatti rabshaa dhaabanii ammas alaa reeban maali? Biyyi maal balleessite? Anaa mire. Amma inni bari miidiyaa jechuun maaliin nama baadina? Ati obboleettii akkamitti baasee yaaduma jabaate hoggaa akkatti ilaalu obboleettii akkamitti baasee inni kun ilmoo irraa dadhabee akkamitti biraa biyyarraa fidee yaadu guddoo baatii sammuu firra dhaabiiti hoggaa mee firra dhaabichi laala. Yoo obboleettii qaba. Innillee nama aarummaa san gartee gaafa itti guguu yoo ta'e malee miyyatti waan biraatillee waan itti fakkaatu. Yoo sayyoode miyyoo maatu isaan kaate miyyoo tana naa fidee mire anaan ishii biti. Ishiin maal balleessite? Isin wanni isin balleessite. Isin badillee hin qabdu. Laakiin immoo bultii teessan jidduu gartee isinillee quban qabdu. Tana hundaa akka deemu nama siina fakkaatti waan. Egaa isin egaa wata kan balleessite. Sumaatti jiraanii baatu bitana. Maal intala duuba duraan biyyaa fiddee intala janaajenti hayyee biyyaa fidde. Fidee. Eega fidde. Isin tun quban qabdu akkati fuute. Dhalaan tun akka hinaaftu ni beekta. Osuun gartee itti himtee jaartii teettillee akkattiin fuudhu deemate. Dhalaan gariin barboota fuutee si geessitee si fuututu ni jira. Ati immoo bakka sanatti barsi hin galle godhi. Agaltee jirtu akka jaalladhu. Anaa deemtu kana bilaashuma saa hibattee manuu kana bahuu jirta malee miyyoo sana fidee wayin sin fuudhaa hotu jeeni
Amma tara mudura ba bigitu jalan. Amma hinta naji. Ha dutia. Mama hungwan dua rapin torse. Tadi mere. Amma sah gede ati gede amma si badi abate badi amma harung job. Ega dua kam Ada berasa di mal. amma shakki ga gurban da tini singure je kam je susu namu. Reti. Ega go gurban ka masirati no beleti siga fatu gojo. Ana bar khamisi dan piti. Amma da jom fudan mandana. Ndendo. Isimi. Fudumo. Fudu mari bende isin lama gol jalanan. Goni sinjiddu warte jalate sa namni fudu sidar ko. Injiru jalala garte lama gol jalate. Namni jiddu labba injiru. Ana malle islaman jiddu labba curang ko akkat futu sin ma fara. Ajeno pet. Lakin immo obbalisa ugga dhufe garte ga gubbalolu akkamilla ta ga dubbitan. Hakkol kaisa ka mo kamilla ta. Bae. Jar ka mau. Ubbalesi wan shi an gatti je sara khayb. An maru dir ajje si jeti. Sara khayb male galib je saran kenya. Ate malle dibbi bakata singal. Amma didde baki har yob. Hajuru suda. Ya asamne ka gizer kollu nama gizer takolle nama cira badimane habisene rakko sene. Namu duba rakko tinama nage namu duba abati mu dibra sai lage patu. Ansi amane dimbar mana hasa khaye sibirati mi berjolle rapese cura jodara rapte. Wa mana hanu ba egi kamera le namane singe duga ragada. Anjara han shakki ka. Nigo le akne gorenen biya. An mantra ga kasi ku khaisan an kalle ga nama kasi. Intalti gumar kin amam te jetin ga. Khalas ga suda khaisan kalle din jira mana da habiyatan ani be tamal ta de. Hai. Suda tuman ka. Hai mana da habiyatan ani be ta ga khudana tum ka. Mana da di. Hai. Abban dimma bar ati imtihana. Kami dar fude fi desen da mana khafude masula te fi den wala te sin ngal tula. Achimo. Achima dur sipide. Ayye. Ati gisanu dubbe singal dum jan ajjesi. Akka fedu kodi ba hadu yedi sera khaybar. Mane dubbin finde du gusmo. Ha. Sila adigaf san natikdu bateu anama nagaran tawjur. Ano gisiga dubbuma fi tayyirin. Fide wakin tan ragotem khade ba fide duba kam akam bakkatana jirte anti jarra gonga buga inta lamalle barbada basas fidati an gurba khabarsisa Persida. yo balese Dosa kana ni. Do ko te jita. Wan kan durang takka bare tense ne bodi bi tense note kaisa abadu kabde male atillen dibu tan sa har kabda beta kana si ber kham gosan ay so dik ci dibate anti ki damda wanyarga la nama galata da bende wo kharala matti gara inne sina lola debe ati kirte kede di akade kirte kumala sina lo yeti amparanta situ hone godu kirte kumti sibir iti dari duo kam gota ka gurban ubreting kabde ninga atanga bega ijibata gore to ko taji du jirate namala makole fi duo kam gota sini sisange tati Akame masuk koren tuh, masuk koren. akamu lawa kabar marfu na warani tu wa tina tu yamane Tuh mana? Mau ini? wajara ga no man lo man da Ini tentara. akadru sante man na o dim dirti la man bagalate kuga mundi Si kayak apa? kuga mundi irama ko jiro lo Sudah kalau aja. ya abisa waji to ma marfu na warani tu kan marfu na hanna marfu na Mana sih ini? خلاص وانا وانا تجي بولته وانا كان يتسم se hanan sama nahan namanya sudah dawa ni tadi sudah akademi ni itu sudah dawa turun amma dan buku jiran bukan harati habba ngote raaqet irra ho jiran ngote और बिसा वजह तो हम सीखो ना थी मैं तिम्मा तना खरा करते हासा पे नीचे चले बिना थी हैं हर तो बीते नीचे तादी भी anak kena juru kana gitu tidak gergat ya kana tu akan itu barang Barang video ni keluaran por video mantaran pula. Angkoro antu ko di bindu na raha bonti gain taw jura. Nunu erga preso di febru. Akan ti dufi si babu. Kala sa video mantaran pure. Duga gora samboda jati diye. Na mungkara tadi. Na tu biya. Kala atilla yos tate. Kala Allah taala. tasudang gale मेरा बड़ बड़े ये न मानता थगरते अतीस गते अमित आते थे फरू है मित दादू गरा मियो तना से फरू वो तुम कैसे में तोड़ के तो बले रब बीते हैं अनमो का करते आते ये तनी सी है
Ammaan tan jajjariin fuudha kanatti foon kun gartee gaagama addarra yookaan immoo rakkoo addarra tatana caaltu si buusuudhaan sodaadhee ammaan kana hoggaan akkatti jira. Isii tana irraa dhaabbadhu. Meela dhageebu yaa fi ajaa'iban jin an ammaan tana gaataa bulmaatii sidhaamu jiru. Irraa dhaabbadhu fuudha kana suutee inni ittiin jarjarini. Yoo si mijjeese tabiraa si ilaalee dhalaa gartee dhalaan guutu tana malees. Tabiraa si fuuna. Irraa dhaabbadhu siin jaaqam jettumee hin jarjarini karaa kana. Akkamitti balaa biraa akka dabal? Kami dalaa biraa akka? Bara ammaan tana barbaamu yoo akkas taate malee bara akka godhanitti hin jiru dubbii tanaatti gartee dhaamu hin deemne. Mishiyyoon akka asitti humuu jirtu naati. Fakkiin asitti maal jiru ni agarra. Mishiyyoon tun maaliif biyya raabte? Mishiyyoon tun haaraa biyyallee beetu. Ammaan tayyoo si gabbate hin dhiisani. Akkamitti akkanatti hoo? Yaa fi dubbii biraa dhaabbatu ta'a ibiddi kana caalu qabataati isii tana ofirraa dhiiftee jirti na fakkaatan. Yaa keessa fara isaanii itti argisiisa. Gaarama haasitee gartee nama wallaan nama akkuma jiru haasitee. Haasitee maal? Miti dubbiin bakka keessa garagarummaa lati. Laa. Amma isii dhiisee kan siin jeen qabbanummaatiin si dhaame. Isin ofirraa dhiiste biraa gartee. Dhalaan tana malees miliyaa nabu. Ta dubbiin qabne gartee. Ta bultii gartee bartuun si diidee bara ammaan tana ati irratti gartee waamee kataate. Ammaan tana dhaan mijoon hin dhabdu. Annama shi wallaa diigana dabdu. Adamman wallahi anamman tana ijoollee dhiiraa naa dhabe ishii fuudhuu ana ijoollee bosa kiyya gocha kanaa ishii dhiisii naa jirra duuna hojjan ilma dhiisun qotuma hin fuuta wallahi hin gartee ammaan tana haa walla. Ayyeegaa walumaan laalla Orang jira dabal bicara. Ayyeegaa akkati fuutu ni laalla. Ni laalla. Ni laalla. Ajaa'ib. Meen mana Allah akkati fuutu mee gadhuuba. Si himemi. Maali? Waan si mudachuu ta'u ni gartame. Barsa ayyoo ati akkaan taatee garagaltee bultii ammas ta duraa dhabe tana dhabii yoo ta'e manta kan irraa deemu. Wallahi. Eessatti hin deemu? Sababuma dhiyaante hattu. Lakkii. Wallahi. Dhaabbadhume. Tasaayummaa dhaabbadhume jingee dubbiin eessu. Anumaan tabbulummaa tasiidha. Nuyyoo asumaan taatinu ammaantana biyyarratti godhe akka isaan kana ana godhannu. Deemsatti Hindi yoo. Yaa keessatti faasidummaa qabdee argeesse. Akkas deemadhu akka isinitti godhudha duraan. Kalas deem. Kayfi dibsi. Kate wala. Amantaan dabalee kana godhaa Entar, ini kita yang coba deh. Alas, izin dabalee itu ganteng hati mah, gantengnya, akka ganteng sana kemur. Ayyeegaa obbo kiyya. Gartee warra dabbaleeti. Intala kana haa godhette. Antana hundaa warra bitan. Mootummaattu harka keessaa hin fudhaa. Akkasi baasuu beekaati. Anta bulmaa si dhaame harkaatti sana darbite. Anka isin jiruuti keessumaa irra fudhaa dubbitan kalaasa. Walaa deemu. Maaliif? Haasidummaa maaliif? Maal dura sila jiru? Hoggaa namni waan hoggaa namni siyaatu duraanuu namni siyaatu dura. Mana bura. Namni guutuun akkana hoggaa gidhimmaa abbaa dhimmaa kamaanii. Hoggaa baasitti masalatti fudhatu. Deemu nagaa. Kutee gosa irraa nagaatti. Yaa baasu baa. Aboo kiyyaan kakka yaabate dha. Gartaa jirte. Maali asidummaa kana namni hanya hun akkanaa jiru. Hoggaa tottuu nama argan. Hoggaa si rakkoos jiru argan. Si biraa diigan. Hoggaa ammoo tottuu tante argan. Namni meeqa saabaa keessatti namni meeqa saabaa deemu. Siyaasa jechuudha duumeen. Wani saabaa isa hojjaa qaba. Angusii muduraatti godha. Giseen dura miidhuu fidu. Halas. Ayyaanni isaatu anaa kun golleewu. Hagumiyyuun tun ana zeeta kan irratti neetee kun hedduu. Dafee narraallee hin qabne gosa nagaan gubadhu. Asisa fakkaachaa achitti jechuudha. Asisa fakkaata. Amma fuula jechuudha. Eegaa. Ajaa'iba. Wallaahi. Haaladammaan kanas booda. Bisinni kaas godhe. Akkin guru naaf beekaa nama maqaasa kaase. Naaf beekaa wanta fayyadu. Maali yaadata? Ijoollee biyya gajina wanta fayyadu booda. Yaadee dhuguma tunu fara battee yaada. Sirraallee hin qabne hoo? Maal irraa qaba? Wallaahi kan gubadhe. Walitti fiigaa maal irraa qaba? Hanga gubbaan asitti na ta'u. Nuti jira keenya mucalleen garagalee jira akkana jeet ishiisan deemnaa jeet haala kanaan jechuudha. Dubbii
ittiin seenuu jeessu sodaatee kutee namni kan jechuudha wallaahi saabni garii nuu saabni akkanaa hunbadara wallaahi isin garuu amma beekan inni fuudha viidiyoo ittiin turatti amma dawwalee kaa godhadhee isin garsiisa ishiif illee dhuguma saniin dhugaa godhee garsiisa nama ijoollee xiyyaa fi ishii muggaabe taasifooda anaatti beekaa jechuudha jira kan warreen du'anii naggootan illee hedduu galatoomaadha amma viidiyoo biraatiin walitti himutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh